tole barsiisaa tu rasuulaa faamidini tu galeef jarri sarabbiif nabii taasifatan jaalalle iimaanin qalbii seenee hojii tachee galee obbolummaa wal qaban diiniif ta'an dagalee jaroota maanaati isuuf gamtoomee walii galee rabbiin kenneefi dabalee jarri isaaf boojii hamnaani rahmatummaa keessanaani nu milkeessi duniyaa diinii nuufi sarjuume qooda laa ilaaha illallah faana jaraa nu buuse gooftaan alhamdulillah فارفمي فارواكي موتي رب المولى لئن شكرتم جدا قلنا نوف دبلا نعمة ساتك فرام برنا مرة كفلا فارونك ربي ملا إني موتي دنيا ديني رحمة ما كيسناني نملك سي دنيا ديني الحمد لله ربي درس النوك النديني رحمة ما كيسناني نملك سي دنيا ديني منو ترجو مهماني كنك نمني سناني رحمة ما كان كيديني نملك سي دنيا ديني هكه جين كنيداتو في دنباتو إخلاصاني رحمة ما كيسناني نملك سي دنيا ديني مال اللينو تنجباتو ربي النور لا ففناني رحمة ما كان كيديني نملك سي دنيا ديني يا إلهي سكرنا قمتشو بيلماني رحمة ما كيسناني نملك سي دنيا ديني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وردفتوتا أورومو مسلم ميديا Sagantaa guyyaa har'aa qabannee isin dhiyaanne sagantaa fataawaa islaamaati. Sagantaan kun xiqqoo torbaan lamaaf addaan citee ture. Inshallah hadda fedhii rabbiitiin walitti deebinee jirra. Inshallah karaa lakkoofsa bilbilaa keenyaa plus lama shan afur torba shantamii torba torbatamii afur kudha afur digdamii jahaan isin keessummeessinaa jechuudha karaa iimoon. Sagantaa kana hanga xumuraatti qabadhee kan isin keessummeessu an Ahmad Galgaluuti. Deebisaa gaafii keessanii isiniif kennuudhaaf kan na biratti argaman sheeka keenya Sheik Muhaammad Waadooti. Inshallah hordoffiin keessan nu faana ta'uu isiniin jedha. Gaafiif deebii kana hawaasa keenya bal'aa bira akka gahuuf share waliin godhuudhaan waliin gahaa isiniin jenna. Peejii keenyas share like godhaa asumaan isiniin jenna. Ustaazni isin dhiyeessanii kallattimaan gara gaafiif deebii guyyaa har'aa qabannee dhiyaannetti deebina inshallah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقيفتو كينيا كبرى بحرة كاغما هندا كدتش هندا نجي سنرتا جراتو جنة ورنغان أولي ربنا هتازو إن شاء الله مرحبا بكم كما شاف إيمانات نتي ليادة جنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله غافين جلقة برتي سنف هردي هسنو obboleettiin teenya takka waan isin jettee maatiin kiyyaa waa'ee salaataa irraa hedduu hin beekanii jettee inumaayyuu faatihaa fi tashahudallee atayyaata kana hedduu hin beekanii sirritti hin beekanii ofimaa isaaniitiyyuu yaani salaatallee akkuma arganfaa godhanii kanaaf salaata kana akkam godhuu qabna amma umriin isaaniillee nama gugurdaadha salaata isaanii kana akkamitti tolfachuu qabanii jette gaafatte akkamiin barsiisuu qabna yoo itti himnellee hedduu nurraan fudhatanii bas akkanuma fanu dhiisaa nuun jedhanii akkam goona ofii aayoo abbooteennaa akkam goona maatiin keenya waa'ee salaata kanarraa hedduu quban qabanii waan kun waan bal'aa hawaasa keenya keessa jiru jettee maatii kiyyaa kaasu malee waan bal'aa hawaasa keenya keessa jiru. Bismillah ar-Rahmaan ar-Rahiim. Dhugaa keetti obboleetti teenya wanni kun biyya teenyatti hedduu qaraati waan jedhamu yookaan barumsa diina islaamaati waan jedhamu warrootii gurguddaa bira hin geenye ka qooda irraa fudhate ijoollota keessaallee darasoota
barattoota diinii darasa yookaan jam'aa warra jedhamu mutacallima yookaan ka jedhamu warri biyya teenya keessatti diinii baratu warra kana. Jam'aata kanaan maletti hawaasni bal'aan islaamni maqaan isaa gartee islaama jedhamu numa salaata akkuma fedhe salaatallee salaatuma kobbii fa'a salaata ni soomanallee ka barumsaa osoo hin ta'in kama namarraa kobbii kaafate soomanaa jechuudha. Haala kanaan jireenya isaanii oofatan. Wanni isaan ittiin salaatan ayata qura'aanaatirraa bareechifamee hin qara'amu. Fakkeenyaaf yeroo faatihaa qara'an alhamdulillahi rabbil aalamiin arrahmaanir rahiim maaliki yawmiddiin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كجو حسابا قبو جچو ورون كان قرو كوني ayyota keenyaa fi abboota keenyaa fi akaakayyoota keenya gariin obboleeyyan keenyaa illeen akkasumatti jiran kuni qabsoo aalama islaamaa barbaachisu dammaqii biyya hunda keessaa bikka hunda keessaa beekaan islaamaa lallabuudha qaba. Namni islaaminaa qofa keessatti maqaa ofii mazaggabatee waan ittiin salaatuu kan beeyne usee taa'uun isarra hin jiru. بل قرآن ربي براتون واجبة طلب العلم فريضة على كل مسلم نما إسلامه هندرت ديرات على الرتي علمي براتون واجبة قرآن يكون سري في مبونة كركرو في مبونة ونني بؤيف نوخنا في بيجو حاجة دوني دجي جلا دبرت قرآن نقبة نتد إسنال اللس إني قياك يا مادا نديسو يجو كنافو barumsa ayyoo abboo keetiitiif karaa danda'ameen yaalii godhi nama isaan qaanfatan fa'a itti fiddee nama isaan kabajan itti fiddee bifa isaan itti baratuu danda'aniin haga arrabni isaanii qabachuu danda'een tattaaffii godhutu sirra jira. Wanni biraa kaatii godhuu dandeessu hin jiru. Billaa tawfiiq. Ammas obboleetti mateena takkatu gaafatee gaafiisi barreeffamaan ergitee karaa waasaappiitiin waan isin jettee gaafiin kiyyaa waa'ee bultii irraa jettee namni haala buttaatiin guyyaa 15 waliin jiraatee sana booda ni kenni hidhame nikaan kun halaala moo haraami? Yoo haraama ta'e akkamiin haaromsamuu danda'ama? Anaa fi abbaa warraa koo biyya garaa jirra bilbilaan hidhamuunoo ni danda'ama? Yoo abbaa warraa kiyya lakkii nikaan kama duraatu ta'aa jedhee santu sirriidha jedhe anoo maal godhuu qabaa? Yoo inni durumaa kama duraa sanii maatii kan keetii walitti wanna jedhi malee ani kama duraa san beeka wanni naan jedhe ani deebi'ee isa waliin jiraachuutti dilii qabaa itti gaafatte. Nikaan kama duraa saniin jiraatuun danda'amamoo irra deebinee haaromsina yeroo jedhamu ka duraa sun kami eenyu godhe? Nikaan dura yoo godhame jedhama. Yoo hin godhamin ammoo hin godhamne jedhama. Yoo godhame yoo warri kee aanaan keessi godhe ni keenyu godhame jenna. Yoo aanaan keessi hin godhin akkanumatti fireendiidha jedhanii saahibummaa shayxaanaa wal saahibanii haala hamtuudhaan ilmoo yoo irraa dhalan ammoo suni fuudhan jedhamu heerumallee hin jedhamu suni zinaa dalaguudha jedhama. Warra duraan fuudhe yookaan ka duraan heerume yoo taate warroonni badii walitti dalage sun hukmiin shari'aa islaamaa isaan ajjeefamu. Warra duraan hin fuudhin ka duraan hin heerumin yoo taate ammoo halangaa 100 gara fuudha. Darbu 100 wa taqribu caamin ama tokko biyya san irra ari'u achi booda ka isaa walitti deebi'anii wal fuudhuun isaanii danda'amu jechuu. Yoo warra duraan fuudhee duraan heeruma taate hukumin isaanii hukumi du'aati. Hukumi du'aati shari'aa islaamaa keessatti jechuudha. Mushkilaa yookaan rakkoon guddoon yeroo ammatti jirtu dawlaan islaamaa maxkamaan manni murtii islaamaa lafan jiru ka jara kana ajjeesu jechuu. Kanaafuu jarri kun haalli isaan itti jiraatan akkami jechaadhaan su'aalli dhufa.
waan jennu duuba yoo ahkaamni islaamaa silaa jiraate warra ahkaama rabbii qeebalu ta'an isaanu milkaayan yoo ahkaama rabbii gaafa ahkaamni jiru osoo gaafa gartee isaan badii kana dalagan heerri islaaminaa dachirra jiraate isaan gartee qeebaluu dhabanii gaafsan ummata dilaa wajjanneen laalla cubbaa wajjanneen laalla yoo isaan ammoo qeebalan haala kana seera kana warra tawbaan irra deebi'amte jenneen laalla waan jennuun isaan kun badii kana keeysa yoo jiraatan badii kana keeysa haala gartee murtiin islaaminaa lafan jirre kanaan wanni isaan irra jirugaa ufif ajjeesuun danda'anii tawbatu isaan irra jira tawbaa gartee quba uf nyaatan tawbaa jabdu jechuu tawbatan nasuuxa tawbaa akka nadhii daa'imaa qulqullii taate ta akka nadhii daa'imaa ta gaggaa hin qabne gartee tawbaa jabduu san tawbatanii eega tawbaa jabduu san argamsiisan booda karaa halaaliitiin gadameessaan isiidha eega qulqullaa'e booda bishaan haraamii ka dur inni itti dhangalaase sanirraa eega gadameessaan isiidha qulqullaa'e booda walitti deebi'anii wal fuudhuu ni danda'an jenna warri kun amma warri duraan hin heerumin ka duraan hin fuudhin kun ammoo takka dadhabanis takka ni danda'an jenna wanni isaan hin dandeenye halangaa dhibbaasan namni isaan garafu hin jiru garafamuu hin danda'an ufiif garafuu hin danda'an namni isaan garafu hin jiru daanyaan islaamaa ka isaan garafu hin jiru wanni isaan dalaguu danda'an ammoo ama tokkoo san addaan fagaatuu ni danda'an shari'aan abbaa Muhammad keessatti fattaqullaa mastata'atum jechaatu jira haga dandeeysanii rabbii keessa sodaadhaa jedhe dandeettiin isaanii har'a maali jennee hogguu laalle dandeettiin isaanii walliisuu ni danda'an gama tokkotti walirraa fagaachuu hin danda'an eegasanii walitti deebi'anii wal fuudhuu ni danda'an jenna karaa halaaliitiin wabillaa tawfiiq maashaallah ustaazuna rabbiin umrii keessan keessa barakaa nu haa kaa'u isiniin jenna obboleessi keenya tokko waan jedhee soddaan kiyyaa ilma isaanii bakka buufatanii ilmi ni kanaaf godhee obboleessi haadha warraatti yaattu ni kanaaf godhee ni kaan akkasii sun ni tahaa jedhee gaafate abbaan inni intalaarraa fuudhe obboleessa intalaattu ni kaa godhee jechuu abbaan osuma jiru ilma ofii bakka buufatee ilmi ni kaa godhee fi jechuu ni kaan akkasii sun ni tahaa jedhee gaafate طيب بارك الله فيك بليزا كينيا ودوران كفوتي تاتي eega fuudhan booda silaa waan akkanaan gaafatanii wagguma san gaafatan yoo ammoo gaafiin boodarra si keessa deddeemte yeroo sanitti waa yaadachuu dhabdee gammachuurra waan siin jennuun qabnu amma gaafachuun kee bareeda gisima yaadattitti waluma galatti kun rakkoon qabu abbaan waliyyii guddaadha nama fedhe bikka buufachuu danda'a wakkalachuu danda'a ilmoo islaamaa tokko bikka buufachuu danda'a rakkina qabu jenna wabillaa tawfiiq maashaallah gaafitti aanu jaartiin tiyyaa sababa jireenyaatiif jecha adda turree waggaa hedduu waggaa 3 adda turree jedha sababa jiruutiif jechuu anillee biyya baqaa deeme isiillee biyya jirti nikaan kennanii jiramoo hin jiru jedhee gaafata barakallahu fiikum gaa jiruu teessa rabbi isin haqa jalju jenna ka takkitti kophee jala fixatanii biyya gariifatti gaa gabbara jedhanii mataa gad gannama ciranii haga surreen namarraa bubuututti jechuu namtichi gartee jala qal'atee osoo waan gabbaraa yaadu qabattoo bikka duraan itti hidhatu hanqate jechuu isima sanuu jiruun addaan nama ariiti jiruu hamtuu addaan nama ariitu rabbiin isin hundarraa haa ari'u jenna jiruu walitti isin fiddu malee ta addaan isin ariitu ta ilmoo haadha bira gattaa'uu dhoorgite ta ilmoo abbaa bira gattaa'uu dhoorgite ta jaarsa jaartii bira taa'uu dhoorgite ka jaartii jaarsa bira taa'uu dhoorgite ka biyya gattaa'uu nama dhowwite jiruu akkasiisan rabbi nurraa haa jirjiru jenna waan jennu duuba turiinsi kun osoo amata dhibballee jiraachuun keeysan isiniif qaddarame murteeyfame osoo jiraattanii kan hiikaa gartee walirraa qabdan ka isin waliin hiikin ni keenya keessan hin hiikamu yoo abbaan hiike malee ni keenya hin hiikamu jechuu barakallahu fiikum hello Hello.
Assalamu alaikum warahmatullahi. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Okay, dhihaadho obboleessi na gaafadhu. غافي قبا غرو غافي ما قبا إن شاء الله وما نبدأ الرأي. Hayyee gabaabsi gaafadhu. yeroo tokko nama wayii waliin walirraa binne qullubbii wayii dhaabee jechuudha. Yeroo sanan biyya jira. Hayyee. Maasamarratti dhufee qarshii 2,200 jedhe qarshii 2,200 dooniyaa tokko sirraa bitanaan jedhe qabdii birrii 2,000 naa kenne. Hayyee. Gaafa kaaniif akka qullubbiin 500 gadi buute qabdii eeguma naa kennee buqqisee geesse. Hayyee. Eegasii bakka narraa bituu didee narraa dheesse ani immootu gara biraatitti gurguradhe qullubbii saniin narraa dheesse itti kadhadhee na didee jenna. Hayyee. Birri isaa san immootu hin deebifneefi birri qullubbii kiyya simmaasaa na buqqisiise ani akkamitti ganzaba kiyya gaafa san odoo buqqisuu baadhee akka saaraa kana keessan seenu sinna buqqisiise ka jedhu hin dhooggadhe gabaabsetuma isinitti himaa wanni kun akkamii jechuu barbaade. Deeyni isaa santu sirra jiru. Deeyni sana akkam godhaa jechuu feeti amma? Wanti sun halaala moo eree dorgommiidha yeroo saniif inni hin bitadha jedhee na buqqisiise maasaa keessaa osoo ani fedhan buqqisaa hin qabaatin jechuudha. Hayyee deebii kan kee online irraa nageeffadhu inshallah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim obboleessa keenya qabdii jechuudha. Namni sun qabdii si kenne. Na jalaan gurguriinidha qabdii si kenne. Aadaan qabdiidha biyya keessatti ka deemu biyya biratti illee akkasumatti deemutu mala. Haalli isaa tokkoma dhugaa bikka hundattuu. Qabdii na jalaan gurguriinidha si kenne. Yoo ati osoo isa eeyduu wanni kee sun gurguramurraa naggaadee hedduu jala dabarsite osoo isa eeyduu jechuudha. Naggaadee hedduu si jala dabartee inni ammoo boodarra dhufee waan gartee keessan sirraa fudhachuu dhabe ati magaalaa si jala dabarte inni si kasaarse jedhama. Boodarra illee kasaaraa biroo ka inni dalage mallaqa ofii si biratti dhiisee kutee jechuudha. Gama kanaan inni illeen kasaare jedhama. Gama mallaqa isaa si biratti dhiisee kutuudhaatiin sinna kasaarse waan jettuuf ati illee mallaqa irraan bifattee jechuudha. Inni illeen zabana wanni sun qaalii yookaan zabana wanni sun hin barbaachifne keessa si seensisee si jalaa baafate. Gama kanaan illee sillee kasaarse ufillee kasaarse jechuudha. Kanaafuu gurgurri akkana aslii shari'aa islaamaa keessa dhoowwa. Maaliif jennaan wal kasaarsuu waan keessa jiruuf. Wal kasaarsuun waan keessa jiruuf jechuudha. Shari'aan islaamaa waan akkanaa kanaan dhoowwite jechuudha. Kanaafuu namni waan walirraa bitu takka yookaan deeyni walirraa bitu takka deeyniidhaan walirraa bitu wanni sun haga gaafa gartee inni kafalee gartee wanni jedhutti bittaa gurgurtaan akkasumatti deeyniidhaan teessi jechuudha. Waan tokko deeyni yoo bitatte haga guyyaa kafaltutti wanni sun keeti. Deeyni jechuudha liqiidhaan walirraa bitu jechuudha. Yoo kaa'u hodhu as kenniidhaan harkarratti walirraa bitu. Harkarratti kasaaraa hin qabu jechuudha gaafa kana. Kanaafuu waan gootu mallaqa isaa yoo isa beekte ni deebistaaf yoo beekuu hatte ammoo niyyaa isaatiin sadaqatta. Baarakallahu fiik. Hello. Hello. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Dhihaadho obboleessi keenyaa gaafadhu. Anis gaafii qaba. Gaafadhu. Gaafiin kiyya fakkeenyaaf yeroo warri fakkeenyaaf musliiman ta'an tokko ayyaana godhatan bagattiin isin ga'e jechuun ta'a. Gabaabinna. Ayyaana warra kaafiraatiin namni islaamaa bagattiin si gahee jechuun hin tahaa jechuu feete. Hayyee inshallah deebisaa kee online irraa Yeroo sana. Inshallah.
بسم الله الرحمن الرحيم. obboleessa keenya ummanni kaafiraa kun guyyaa taabota isaanii baasan qabani guyyaa gartee caffaranii farshoo dhuganii sakkaran qabanii salaafuu ayyaan isaanii tokko lama miti isaaban qabu jechuu bifa adda addaatiin jechuudha. gabaabduutti sun hundinuu maal jedhama? Shirkii jedhama, kufrii jedhama. baga kafarte namni islaamaa namaan hin jedhu, baga kafraa oolte, baga gammadde jechuun baga gartee kufrummaa teessan san itti fuftanii jechuu gabaabinaan jechuu. li'annahu har'aan tana gartee ayyaanni isaan godhan sun ayyaana shirkiiti, ayyaana kufriiti beekama. kanaafuu attahni'atu calaa acyaadi ilmushrikiina laa yajuuzu jedhan hin baqqa'u dhowwaadha. barakallahu fiika. assalaamu calaykum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو ليس دي هادو غافدو Gaaffii lama takkaan qaba. غافي توكو سيكي سميسنا غافي را مهمو قبدو غافد غافي توكو قفسي هايم. طيب ايقا سكتا ان شاء الله. بارك الله فيكم. ونن قافة شوف هدو واي حقا هادا في أباك أنا تتكو تكهدونا ما جنكا هاي يا لا كان جيران ايقا بيابي حقا وقا سديتي قوتو تنجرا هاي هذا كي يطلب بونجر هذا كي يكون هدو يا دم هدو هميد أمتي هريبة دبدي هاي garumo sababa nani biyya namaa kana jiraadhuufis haalli jireenyaa kun ulfaataa ta'uu hin hubatti. lammaffaa isaanillee ani nama gargaaru هاي gartee dhiifama naa gochuu dhiifama inuma naaf gooti. qalbii natti cabuu san hagas mara hin qabdu. garuu ani immoo boqannaadhaan dhabe waan kana rabbiin irraa na gaafachuu mala. silaallee yeroo yerootti dhiifama ofii naa godhe jeen man gaafadhaa. ishiinillee ofii sii godheen jira. garuu waanuma haadha ta'eef hedduu yaada jetti. هاي ani immoo sanuma ta'een hedduu keessi kiyya galgala ganama boqannaa dhabee yeroo takka takka lubbuun tiyyatun rizqiin tun rabbii jetti. waan rabbiin na razaqe biyyallee galu waan dhabaa ka'eetu mangalaan ja'a. yeroo takka takka immoo waaqiyaan biyya keessa jiru qabatamni wanni lafa jiru jireenyi tun ulfaattuudha. هاي مي غرام متاتي ديم غافي كنكي مال غافتشو إن شاء الله. maafu waliigalatti haadhi koollee na yaaddee qalbiin ishiillee cabaa haa ta'u malee waan hagas mara natti amrii natti hin jabeessine. garuu ani immoo boqannaa hin qabuuti. waan kana rabbiin irraa na gaafata. silaa hagan danda'uun biyya namaa keessa ta'ee waan hin danda'uun qalbii ishiidhaa guutuudhaaf bilbilaanis maallaqaanis gargaaruutti hin jira gaafii jedhuun qaba. اوكي حاجه نراترو كنرا اميتي يا ربي نغافتا هاي ان شاء الله ديبسا كي اوسان اونلاين نرا دغيفدو ديبسا كي يا دكيسي وبنجر. شكرا. غلطهم بلسا كينيا صفاتك ربيني addaan isinin fageessini hunda keeysanuu warra haadhaa fi abbaa akkasuma jaarsaaf jaartii ilmaa fi haadhaaf kana kan hundaa'u jechuudha. rabbi addaan isinin fageessini. deebisaan kana doktorri yaala keetii uumamateeti jechuudha. isima gaafatta. isima gaafattee haala itti jirtu ibsitaaf. biyya keessa yoo gales haalli kiyya akkana fakkaata. achi keessaallee hedduu dalagaan naaf hin mijjaawachittis asillee jirumaaf hin jira isin gargaara. waan tartiiba kana hunda haadhuma keetitti haasawattee haalli asitti itti jiru akkana biyya galuun na sodaachisu kana muradhu koottu naan jettamoo motaa ilakkii jetteetti gartee obsitee taa ilakkii naan jettamoo ana ajaja kee jalatti jira jettaan laala. murtii kee jalatti jira. qilee ati seeni naan jette nin seena. gaara ati korii irraan bu'i naan jette irraan bu'a jettaan duuba murtii isimarraa fudhatta jechuu. yoo isiin dura gaa rakkina waan jiru hunda lafa jala keessa jechuu. yoo isiin kootu siin jette oolteen bulini
jannani duniyaati illeen ka akiraalleen isma bira jira abshir rabbi si razaqa ni galtaa jechuu yoo isiin ammoo gartee ni obsaa mee xiqqoo haala laallachumatti obsisiin jette gaafsanis murtii sii goote qalbii tee raha itti gooteeti raha itti himtee fuulduratti furmaata rabbii keetirraa barbaadaadha ofirraa teesse jechuu baarakallahu fiik. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلو السلام عليكم. اوكي والنجيني غافي نبرة جروران غافدا وبليتين تينتا كواني سنجتي صلاة كيستي تشهد آخرة إرتي صلاة فكينيا في صلاة الزوري أما أسري صلاة صلاة أسري ركعة فري تشهد آخرة كيستي كبودا إرتي إيغا أشهد الله إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جنة بودا مالتو تدبل ما وني براك تدبل منجرا برجو في بارك الله فيك واي كنا برمسا وقراتي قد تيسي شيكا تقولت الرابرة سياجم سيسا وانقا في داني برت في التومتي جورا صلوات على النبي تأنسيتا صلوات على النبي بودا دعائي اتأنسيتا جورا صلوات على النبي سن شيكا الرابرة قبدا أكسما دعائي سنيسا كسيت برسيسا ويقولت الرابرة قبدا وان إبادة صلاة كنا كبرمستي سياجم سيسو كنا irraa taa'uun qabdu irraa turuun qabdu waan gaafiidhaan baratan waan takka takka fatwaa tokko tokko ni gaafattan ammoo waan garii fakkeenyaaf quraana suuraa guutuu gaafiidhaan baruu hin dandeessan bikkituun akkam jette ma'anaan bikkituun akkam jette jettanii hunda baruu hin dandeessan sammaaltu isinii furmaata gatteeysanii barsiisaa tokko godhattanii jala deemtanii yookaan kaasitti waraabbame tokko laaltanii kaasitti afaan keessanii waraabbame yookaan afaanuma isin beeytaniiti waraabbame waan akkasii jala deemuu qabdan hundummaan gartee nama islaamaatu cibaadaa salaataa tolfatuudhaaf waajiba gartee isaa beekuuf haraamii fi halaal adda beekuudhaaf mataa isaa sammuu isaa guyyaa keeysatti waa dabaluufii qaba jechuu ilmii wahii dabaluufii qaba jenna baarakallahu fiik. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم نقاف يا فيا جرى الحمد لله بولسكينا دي غافي لما انت كقبا غافي توكو سي هاي يمنا كايرا مهم غافد كاكيسا سدب اومتي كوديرا ميتي مي غافد توكو چاي غافين تكانو تمان كجرو بيو تربا خنا هايا بياربا تنا كيس جرا عرب نتوني يروبا بري داي نخنا جان ممكن نتو بري تنمو كي جيو رافن اكامي غافي لما فامو نمني ريفنس متا فكنا في الرالو كي ريفنس مبا فكنا فما بيجا عرب بيجا دي كيسات ريفنس مبا رب كسن رت كاد اوان تجرا وان كون حلال محرامي تن ولا مي دجا كداكي هاي غافين جلقبا بور عربا كنرا كي جبني ملك في نوايو انو نمكن فودچون دنداما كلمه فا ريفنس فيكي يو مولو نمباتي فيكي دابچون تا جتي ريفنس على اوسو ارتفيشال على اتندبل كما بيتاجي بسم الله الرحمن الرحيم بلزكينيا بريدا غافيني ساكا درا دافني مالك انا ممكن نيدا dhugaa irraa fuudhaniin dura barbaadaadha dura dhugaa barbaada yoo dhugaan irraa ittiin fuutan dhabame oma dhugaa jedhamu kan irraa ittiin fuutan dhabame yeroo garii namni dhugaa bira dhiiseetuma osuma dhugaadhaanuu waa danda'u gara kijibaa fiiga jechuu dura dhugaa mokkoraa laalaadha dhugaa lafa jirtu jabeeysaa shaddii fi maddiitti godhaa sirritti dubbadha akka dhiiraa tokkotti seera bareedaa dhugaa lafa kaadhaadha yoo san bira ka dabran taate gaafsan wanni isin gootan hin jirtu haqa keessan isin zollomu jirani karaa zulmii hin ta'iniin karaa nama miidhinin haqa keessan maslahaa gootanii fudhachuu ni dandeessan jenna barakallahu fiikum gaafiin kee kun ammoo ka itti aanu
rifeensa namni gama duraa kana rifeensi irraa dhumate rifeensuma isaa gama duubaa kana buqqaasanii irratti dhaaban. Zamanni amma akkasi dhufe gama duubaa kana namni hedduun mola waan ta'eef kaisaa ka gama duubaa kana maashinaan keessaa buqqaasaniiti ka gama duraa ka rabbi irraa guurate kana achi suuqaniif. Sun rakkina hin qabu jenna. Sun rakkina hin qabu jenna waan gartee wanni sun miidhaan fidiniin dawaan gartee wanni isaan ittiin bubuqqaasasu yoo ka fakkeenyaaf keemikaala adda addaa fakkeenyaaf waan godhan yoo dararaa qaamarra hin geessin wamaan qabu jenna. Barakallahu fiik. Ammoo kana jalatti ka rasuul alayhi salaatu wassalaam abaaree jira jechuudha. Shamarran rifeensa hidhattu yookaan ka rifeensa qaxxalattu ka isiin rifeensa hin qabne rifeensa biroo jechuudha magaalarraa bitanii ka qaxxalatan yookaan carqii ka hidhatan yookaan burcuqqoo ka matarra hidhatan bifa adda addaatiin jechuudha. Akka biyya adda addaatti mataa kana guddisuuf jecha waa hedduu jira jechuudha. Warra tiraasiif agartee taa'aa ofiitti hidhu jira. Fatanaa dhiiraatiif jechuudha qaama qabdi jechuu garsiisuudhaaf kun haraami shari'aan kana haraam goote jirti. Barakallahu fiikum. Assalamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Obboleessa keenya nu dhihaadhu gaafadhu. Waa gaafiin qaba. Gaafadhu ayee. Amma duraan akkuma beekamu karaa Somaalee kana keessaan deemnee karaa biyya Arbaa kana dhufna turre biyya Somaalee sana keessatti nazrii wayin nazaree ture garuu nazriin sun kanan soomanu Somaalee dhuma sana keessatti ture. Ayee. Achitti immoo yaa'u naa ta'us hin dandeenye bakka achirraa osoo nazrii sana soomaniin karaa biyya Yaman dhufe Yaman irraa immoo karaa Saawud Arabiyaatiin seenee nazrii sana asitti kaffaluu nan danda'amoo hin danda'u san jedhudha. Fakkeenyaaf farran irra ture irra xiqqoo gara waggaa 3 illee ga'uu hin dhabu. Nazriin kee maali? Soomanuudha moo waawii godhuudha? Maali nazriin kee? Soomanuudha. Nazriin kee soomanuudha. Guyyaa 3 soomanaadheetiin nazare. Ayee. Deebisaa kee dhageeffadhu olaanaa. Barakallahu fiik obboleessa keenya. Dura nazriin laa ya'tii libni aadama shay'an jedha rasuul alayhi salaatu wassalaam. Qadara rabbiitirraa waan qadari rabbii hin godhin tokko cabsee waa takka si fiduu hin danda'u. Sababa silati ati gooteef nazrii gooteef haajaan dur ta'uu dhabde siif hin taatu. Garuu silati yookaan nazrii kana yoo godhan bu'aan isa keessa jiru maali jennaan dureessi qabeenya ofirraa baasee inni qabu hiyyeessi razaqamu yoo nazriin kun gama horii kadabu taate jechuudha. Yoo gama qaamaa kadabu taate akka soomanaa yookaan akka salaataa fa'a gabsan waan rabbiif waadaa seente san ati waadaa san guutuudhaan galata argatta, sawaba argatta. Ammoo ati nazrii san silati san seenteedhaaf jecha wanni ati sababa saniin silatii seente sun sababa saniin hin taatu. Waan tokkollee nama taasisuu miti inni. Tayyib. Gabaabinaan jechuudha silatiin kee yookaan nazriin kee soomana eega ta'e wanni ati nazrii irratti goote gaafa rabbiin biyya Arabaa tana na seensise annin soomana 3 yoo jette seente jennaan soomanuu qabda jechuudha. Yookaan haajaa biraatti irrattuu nazrii seente yookaan Somaaliyaa yoo seene soomana guyyaa 3 soomana jetta. Somaaliyaa san eega seente ati soomana san soomanuu qabda osoo Arabiyaan dhaqin jechuudha. Yoo irraanfattee yookaan wallaaltee ka dabarsitu taate qadaa sanii kafaluu qabda jenna. Rabbii keenya subhaanahu wa ta'aala fallaahu ahaqqu an yuqdaa lahu isaa kafalamuudhatti rabbiitu caala. Kanaafuu rabbii kafaluu qabna jechuudha. Assalaamu alaykum warahmatullah. Hordoftoota sagantaa keenyaa sagantaa fataawaa islaamaa inshaallah hanga ammaatti kan isin keessummeessaa ture an Ahmad Galgaluuti. Deebisaa keessan sheeka keenyaa Sheik Muhaammad Waadoo Galgaluuti kan isin kennaa turan jechuudha hanga ammaatti. Inshaallah fedhii rabbiitiin har'a walitti deebinee hagana ol keessummeessinee jirra. Salaanni magriibaa dhufee jennaan osoo dawwaltanuu gaafiin hedduun ka hawaasa na bira jiruyyuu
addaan bahuu jirra. Gaafii keessan karaa lakkoofsa WhatsApp keenyaatiin lakkoofsa WhatsApp kan peejii irra maxxansinesanii gaafachuu dandeettan jechuudha rikoordii gootanii. Ka har'a gaafatame kana ammoo hawaasa keenya bal'aa bira akka gahuuf sheer godhuudhaan hawaasa keenya biraan gahaa isiniin jenna. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Gaafii deebii har'aa asuma irratti dhaabna.